Tiksi amanama qoricha hundumaa Yesus Kristos abdiin keenya sumaa galata kee labsaa oqa koo kaasee seenaa koo xuraawaa situ na bareessee tiksi amanama qoricha hundumaa Yesus Kristos abdiin keenya sumaa galata kee labsaa oqa koo kaasee seenaa koo xuraawaa situ na bareessee. Bitadi narrati bilisan haste gumsa ke gudan najajabesite kana fallalaba wae ke no desa kitni ke hinjiru moto taun lakesa tiksi amanama qoricha Yesus Kristos abdiin keenya sumaa galata kee labsaa oqa koo kaasee seenaa koo xuraawaa situ na bareessee. Jalalli kee addaa hundarraan caalaa gargaarsa waa qabu hin fedhu siin alaa anaaf siif naaf aanaa haadhaaf abbaa warraa maltaddaa na baasaa waltajjii keetirraa tiksi amanamaa qoricha Yesus Kristos abdiin keenya sumaa galata kee labsaa oqa koo kaasee seenaa koo xuraawaa situ na bareessee. Isanaan dabarsee gaafa yaadu taa'ee eenyutu na furee akkamiin as ga'ee jedhee yoo dubbadhu qoqa kiyya saaqee gooftaa koo sitti dhufee harka koo na qabee tiksi amanamaa qoricha Yesus Kristos abdiin keenya sumaa galata kee labsaa oqa koo kaasee seenaa koo xuraawaa situ na bareessee. Affirri naan ollee atuna polterta harras deemsa kootti ati na faana jirta kanaaf hin callisu oolmaa kee odeessa galantee oolmaa kee